nyaata kenneefiin kaarare ilkiin qocu faara gaas dhaqee rafii yeroo asirii dhufe yoo nyaata wachee viidiyoon gadhiisu laala yoo laayibira dhufu dhise shuddochi quftuun haraama yoo laayibira teesse jedhanii badini maal goota biyya galtee'u biyya galle aduun nagunnaa kana maaliin biyya galaree kaameraa achi qabii eessatti naanti mazaraa namatti kaameraa qabuun hin danda'amu bara seeraan ala utuu amma na argite natti kaati eenyu si eeyyame ofitti qabu akka barbaadden mirga keeti garuu qabeenya namaatti kaameraa qabuun dhorka akka ta'e hin beektan isa biyya suudii keessatti isin kanaattanii waan hunda waraabaa waltanii isinitti kaatimi ana malee hawaasatti wallahi qabeenya namaa waraabuu hin jaalladhu namni wajjin viidiyoo waraabuu hin jaalladhu garuu yoo Oromoo ta'e homaa rakkoon qabu kanas nagaan tura isiniin deemaan aduun na gubaara nyaata kennuuf dhufee akka carraa laayivii galee yallaa nagaadhaan tura maasalaam nin gala achirraa nin galala kara kanaa hin dhufee kara kanaa nin gala okee kara kanaa nagaadhaan tura Maammadoo farda gulubsiisuu beektan isiniin jedhee nama lama argeeraa nama lama hin arganne nama lama sana walagganan yeroo lakkoofsa rabaa isinii erga oonan beekattan keessaan dhuftanii fooloo na godha maasalaam nagaadhaan tura intini godha shii fooloo na godha viidiyoon koolaa shii koppliin godhaa jala galaati maasalaam nagaadhaan tura yeroon isinii dhufu kottaa isiniin jedhaa yoon dhufuu dhisees immoo nagaadhaan tura odachoole shi viidiyoo dhaqee ammas isinii gadhiisaa udoche maasalaam fooloo godha shi namni fooloo na goone fooloo na godhaa dara viidiyoon irraa balleessaa nagaan tura qimamoche ya nama caalaa nuuren na nyaate yoo siinje takka bakka naafuuf taa takka nama san irraa naafuuf dandeessa. Hamsaa hajiitti mate geessi nama kuma afurritti irratti mate irraa fuudhuufi qaba hamsaan hai. Hootu gaa fixattee yeedam siifin deebisa akka gaariitti. Namni yoo ofii waa sii godhu yoo dhabe yaada gaarii sii kennuunu kennaa caaltu. Kennaa ati maallaqa qofa ilaaliin yookaan waan fuutee galli qibsitu qofaa miti kennaan yaada gaarii sii gumaachuun danda'a itti sii horachuun nama yoo ofii dandeettiitti dhabe ha dandeettiitti qabutti sii horachuun sunuu tolchaadha sunuu fixaadha sunuu kennaadha akkasitti godhu ana akkasitti ilaala. So hamsaadha afaan kana. Koin hamsa takkan hamsa tokko faratti ilaaltu rumbatu namni kun maallaqa isaa akkatti dhabu siitti ma. Anama maallaqa namaa yoo xiqqaatu guyyatti nama meeqana fidaa oola. Maallaqa dallaalummaa nyaadhamee waan gargaratti nyaadhamu. Namni tokko fakkeenyaaf maallaqa kana ani deemee amma fakkeenyaaf turumbadhu maallaqa yanaaf sabbona wal nyaannee ati yoo faallaa kiyya jiraatte yookaan na deeggartaa ta'u. Sabbona ni arabsaa na deeggartaa ta'u yookaan immoo na faarsa sabbona arabsaa ta'u. Ani dhufee ati waan sabbonaan feene yoon sitti maddeeti maallaqa isa raasuu ite maallaqa jedhe beera. Akkamitti
Hai, isa arab sun dege dage si khasa bona arab sun dege gama sun timade. Malla kisa namuru bijati yo den desa arab sun kofa. Yo kay sagarte inni san nama hattu da sabona kun nama kasi jechu kofa wale oni bira rabu den desu jiru. Yo den de namni tokko malla ka hammana guddaa ta'e tokko nama isatti dhiya kana darkachu danda bale nama isa arab su bare bala hamzan bare la kure koy Amsan jasa di afur shangere erga amza fi murtubuto wala ba akasma jaddali mo magete makati wa tukulis e gadar khasani wal majran akasma kasebe okay erga kanate nama kanate namni mala gare ke imatu niar kate tedda amma to kofa ibso qadir murtu hun uzo amade ngado jina so ni way mala kamade manam za ji kasi aso ibso no mere khiyami manam za de ke khaso na wana ta se ti bar mutina kan nagode chala nanji khalesa woni ngadana tim akam sigone njen mala kamara kana aga kana ramuro te nanji wallahi duba akam go du barbanna akam go nan jere janna lakki amma na male tidulu jira zata na maka wajine tidulu barbadu ajala kabati tidisa nanje ana rawan kana kase ci gaise I don't know na ngono kana mine berta mbe kon bakenya chala malla kana rana fudi ka shumu dani anis dewan de gabbe ta kabiru waraba ta ka gabbe ni mada so nanje takamurti gusman tidawale ga wadda yoni mom be khojo dade arshi ko mo dani bayza we real dibala mako ani sa real dibala mi real khumata kayon kan nemne ko chon abiyati yadi Abi sigale na manjala du. Sinigale mi. Nani jale fakenya akasi yodi mtu malak jati ndes. Subina ganda dem de ofa wala mano ka da ai dona kada ya musi dona. Rumbadu akinje ti. Wallahi jatwa namani. Rumbadu number ki sera na ergi me WhatsApp hira na ergi once please. Lal. Wan gurbaan kinje wa mo an kinje ergi fi. Lagi fada. jalqabarratti ibsuu fi murtii guutoo saahiba turanii wal faarsaa turanii miidiyaa kanarraa qawwii wal dhaawaa turan ibsuun guyyaarraa yoo murtii guutoof viidiyoo shanii waraabne hin oolu warra ofaan na dhagaye hin beeknu bakka wali dhaqanii isaantu beeka murtii mucaarree akkas jee. Amma laa jennu obboleesso gurbaan caala gurbaan maallaqa sannaa erge azzalaana barreessu jira keessanna barreessu jira yooni akka nama silaa sabboona as gubbaa dhuftee akka nama dhugaa muruu tokkotti akka nama waa baasuu toluu tokkotti haasawan dheeratiin ati nama guddaa yoo waan kana furuu dandeessa furi. Dhaggeeffadhu Habiibi dhaggeeffadhu anti himee dhugaa sitti dhugi. Tabbara mucaan si jeesee jira dhiisi bakka mucaan si jeesee jira kunuun bilaa qabdachuu maddii mucaa dhagee. Musa ati jarjariin ijoolleedhaan. Laal ibsu maallaqa kee namni waa mucaa jedhaa fuudhaaree mucaa waa mucaa jedhame maallaqa ergee jira mucaa guyyaa qabraa qabaataa dubbate. Musa batis mutiseen. Assalamu alaikum guys. Musa koi. Jaalate gibbitee maallaqa kee namni irraa fudhachuu qabdu takka waan barcaa namni irraa fudhachuu qabdu hamsaaji. DP godhadhu waan dhugaa dubbatu jirra waan laaqini. Dhiisi sabboona mucaa raabadhu. Abbaan maallaqaatu dhufe. Abbaan maallaqaa kana kuno. Caala. Osoo gastii murtii guutoo irra tatteenyuuti anaa fi dumbiidha kana ol baanee tattaa'u turre. Kana osuma tatteenyuuti mee yoon jara kanarraa qarshii 5,000 siif guure yoo minaa min jeen murtiin. Jannaani achimee waan qabdan kannaa fi nun jeense 5,000 baasaa jee. Achiin fuudhee ana guusan nama hedduutu ergeensa amma ibsuudhaan teelebirrii kee fidiin jeen jannaani inni hin qabuu jee murtiin namarratti ergii fiiti namni kun haa borga nama booda isaa dabarsuuti nama kanarratti ergiif naan jee ibsoo siifin ergaa naa ergi kiyyaaf kan dumbiitiis fuudheeti waliin 10,000 itti erge jechuu. Kuma korta kamo kana maalleen isaan itti erge. Amma ibsuun guyyaa lama torbaan takka guutaa'u na dubbisuu ture ibsuun ani biisiin ture san booda nambara isaan argeeti maallaqa san bar bilaak shiraa keessa jira na dubbisii naan jee. Hayyee ibsoo siin dubbisaa jeetumaan jalaa'us. Siigalee so ibsuu amma maalleen sun hin dhayineef. Maalleen immoo namni inni itti ergi jee murtiitu abaluu irratti ergi naan namarratti. Chala koi nu gafata. Inda game sagaleen kee bilaaki maallee ati ergite kuma godhani.
kuma qoratak. Kuma qorata. Kuma Mucaan kuma godhata akka fudhachuu isaa himee jira. Isaan immoo amma qonni jechaa ture kuma diddam. La orsa Oiga, bilaa kee ta'e solaaree muta ramaan kee waan ramaan kee uummata ture diinagdee. Okay. bila karsha kuma kudhata akka tasaati ta dumbii ergee mire. Ashi. Yaa. Eenyu Namni biroo ni ture. Eenyu namni biroo sun tokko. Nama hedduu laal nama hedduu nama afur moo nama shanii gasiisarra ture. Humni godhannan kee qabilaa keessa bira ga'ee jira. Namni kaan maqaan hin beektan yoo beektan fidaa. Si bira ga'ee. Fitumaa jarjartan. Finne. No. Caalaa dubbiin hin dhumanne dhaggeeffadhu. Nama hedduutu mucaan teelee birrii hin qabu jennaan abalu horratti ergaa jee murtiin nama afur moo nama shanii erguu ture teelee birrii irratti. Fidi eenyu baadha fidi. Okay. Wabillahi nama Erguu baandara. Erguu dani. Black please. Nunu waa Maallaqaan sabboonaa irratti ergitee sabboonaa yoo nyaate abbaa sadii dura abbaa dhimmaatu abalurra na ergisiin jee. Murtii guutee isuma dhaab jenne moo mucaan muummee jaamai warra bookeeti yaa'oo afaan. Yaaboo ati kuma diidaman kanaa ol harkattaati. Maallaqa kanaa oli silaa shaaxira taate Oromoo wajjin waliin loluu waan wallahi. Waan kana muutiin godha. Aguta akka turumbatu qoyya bakkuma takka tana dubbadheetiin si deebi'aa ta'e. Itti guutaaf jechuun barbaadeeti bara obbolee baaleen wanni itti argame obboleessa murtii guutuu eega ta'e kumni kun kan murtii guutaati kumni kun kan ka'e dhiyaata qootatan bakka to'in sheeridha yiibsii guddaa kana. Sanis ta'uu mala. Laali abbaan dhimmaa abalurra na ergijee murtii guutuu anarratti miti abalurratti ergaa jee nama sadaffaatu maallaqa kana nyaate. An nama kuma dhibbata karra nama kuma kudhan irratti murtii guutuun hattuu gizeen jiru wanni kun feeriidha Oromoo. Waan dhugaati wanni kun kunuma qaballeessa kanummaan amma godhaa jirru kunuma qaballeessa. Promoshinaas ta'uu danda'a. Qoyi mo'aa kiyya amma nuti waan feenu ragaa akka bilaakii kana bilaakii irraa fixanne nama kaan maallaqa erguusaa beeyta yoo jiraattan bilaakii. Ammoo ramme waan itti lamadhu. Ati erguu keenutti himte ragaa. An erge wallahi ana malees nama lamoo sadi erge wallahi laazim hin beekan hin beekan. Kakatini nuuf fidiyenne ooga. Amma biyyaa tokko Mustafaa Jaaniin yeroo sanatti Mustafaa Jaaniin Mustafaa san seenee jee osoo nuti achirra jirru murtii muu ture. Maallaqni Mustafaa abaluu ijoo seenee jira jee. Eega. Fidi bakka Mustafaa namsan eenyu. Hoot fidi hoot. Ani maalitti beekan mayyaa dandu. Amma kan qalaala ummari muka kan nama anu leene ibsoon keenya qabatee bilaa kun osii nu dhuftee nama biraa barbaade fakkeenya nama biraa. Abbaan biyyaalleen achirra na erge yaa obboleessa kiyya. Abbaan biyyaa ni beeyta saahiba keeti. Yookiin nutti ol naquudha maa afaan dheerattan akkatti hin beeytani abbaa biyyaa. Abbaa biyyaan si erge? Eegaa na erge. Namni kudhan sii galee kuma kudhan isee ibsu. Eegalee. Bool horii kee haala sirraa fe sii galchinaati. Ramme akkana goona. Guyyaa san isaafisi malee wal arrabsuu ture rikoordiin isaafisi malee wal arrabsan san ni jirti. Namni gaafas maallaqa erge rikoordii san gubbaa jira ibsoo deem viidiyoo san barbaadiiti. Nama achirra jiru san fidii qottu. Ramme malkaa horiin ibsuu meeqaa Qarshii kuma kudhanii alaa fe kuma kudhannaa fi abdataa ergaa fi murtii guutoo fi ibsuu dhimmasaa adda harkisaa bakka. Rabbi nama hargane maallaqni guyyaa san gala keessa cinaan tokko bari ibsoo irra galee ni jira beekaa bilaak laa wanti isin galin yoo jiran. Cinaan tokko ibsoo irra galee beekaa kun amma keessa bira galee dhabalee kaan cinaan tokko amma keessa irra galee kuma 20 ta'e 30 ta'e 40 ta'e 50 ta'e beeku. I don't know. Ibsoo way gargaar kun guyyaa gargaarsaa sanii miti. Caalaa bar guyyaa gargaarsaati miti gargaarsa booda namaatu mucaa kana itti taphateeti. Mucaan kun maallaqa kuma dhibba meeqas kan itti jaaniiti itti taphataniiti. Mee isin gargaaraan hun jeen bar guyyaa gargaarsaa booda bar maallaqa kun. Gammachuu qabdaami bilaaki. Rakkoo takka akka borramme. Yaana ta'e bakka maallaqa isaa irraa fi anatti guutaa fi kan godhe. Bilaak ramme malkaatiin guutaaf jee. Bakka ati Isa bakka.